kanneen hawaasa kanaan jaallatamoo ta'ani warqee hawaasa kanaa saba kanaa kataan dhimma qeerroof qarreeti jechuudha. Qeerroof qarreen firaafis diinaafis hagam ummata kanaatiif akka shaamaa baqanii ummata kanaaf akka darbu ka godhan ta'uu isaanii erga Itoophiyaa keessatti qabsoon dimokiraasii jalqabeetii yoomillee taana murannoo isaanii agarsiisuu irraatii obbooda deebi'anii hin beekan. Keessattuu waggaa arfan shanan darban kana keessatti wareegama isaan baasan asittis Oromiyaa keessattis haa ta'u naannoo Amaaraattis haa ta'u baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uti wareegama kanaatiif kabajaan hin kennamne. Inumaa'uu bakka hedduutti akka diinaan lakkaa'amanii adamfamuu fi hidhamuu fi ari'atamuun bal'inaan mul'ataa jira. Kuni dhaabbatee bakka isaanii qabatanii dhaloota haaraa ka sirnaa fi darbee immoo gadaa akkasumas immoo aadaa saboota Itoophiyaa irratti ka hundaa'e dargaggoonni bakki isaanii qabatamee umurii isaanii keessatti gadaa isaanii keessatti siyaasaa biyya kanaa fi bulchiinsa biyya kanaa keessatti qooda guddaa akka qabaatan hojii dhablummaan akka guutummaa guutuutti dhabamuu fi barnootaa fi mindaadhaan ummati guutuu isaatti akka socho'u gochuuf adda bilisummaa Oromoo akka hojjetu ta'uu fi kanas dargaggoota waliinii fi walmaagala ummatoota keenya wajjin paartiilee siyaasaa wajjin ka hojjennu ta'uusaa gadi jabeessinee dhaabnaa jechuudha.